osoo nama dhugaan Harargee dhimmamu taate si galle osoo nama dhugaan Arsii dhimmamu taate isa akkasi malee teeyse Arsii arsooma qorsaa maar boo nama jiru qorsa namaa ta'a teenyaafun jirru maal qorsa namaa ta'a yoo summii taane malee si galle so wanni amma deemaa jiru kun tootaalii waan isin salphisu waan isin xiqqeessu waan hayyoota keessanillee mataa qaqqabachiisu waan ummatuma kanaatiif hin qabsaawaa jee namnillee if ajaa'ibu waan san dalagu jirtanii jechuudha keessattuu kutuma lamaan kana Arsumaa fi Harargee ambiti nagee qabdi taa waan kanarraa dhaapa arraasi sunumaan kadhadhaan dhaapa makiina bituu barbaaddeen biti rakkoon hin jiru si galle abba feete badhaasi deem mallayni xeeti moko si galle abba feete biti badhaasi mirga xeeti maaluma gooti maaluma iyyanti nyaaddu warra gowwaa namni alaa dhagaa jira so saniifu dhaabaanurraa waan akkana dhaabaanurraa dhaabuu baannaan nuti gartee tokkoon eenyummaa keessan isin qorannee isin saaxillaa jechuudha tokkoon eeysa akka dhuftan eeysa akka Arsii keessa qubattan eeysa akka Harargee keessa dhuftan tokkoon isin saaxilleeti ganaa walii gabbaanaa jechuudha dalagaa godhannee maaliif qabsoo teenya nu harkaa balleessaa jirtanii ummata keenya gartee karantaanetti enerjii isaanii fixaa jirtanii jechuudha hin ta'u hin barbaachisu anniisaa torban kana gartee sirbuma gurbaa kanarratti bahee kana humna gartee asirra qisaasamteetan osoo qabsootichi deebifnee eeyse jirra si galee humna irraa asirra qisaasu jirru tana osoo gartee kan qabsootichi deebifnu taate arra eeyse jirra asin jirru jechuudha yeroo qaata 4 kiiloo dallaa jala dheenee osoo humnuma torban kana guutuu duula sheeyxaanticha kanarratti so saniifu waan akkana keessaa baha waan akkanarraa dhaapha kanaa booda waan kanan dhagahin nuti namni isinis warri dubbii ooguftan namni Harargeen isinitti ol ergatten jiru isinis warri dahaa dubbii ooguftan namni Arsiin isinitti as ergatten jiru sigale makiinaa abbaa bite dhiise sun dhimma mataa warra makiinaa bituu deemuuti sabni Oromoo amma sadarkaa makiinaa namaa biturraa hin jiru sadarkaa yaa rabbi ummanni kiyya maal keessa jira jennurra jirra jechuudha saniifu isinis warri bar PPRC keessa maraatu jira wanni dubbii tana makiina jedhanii oowwisanii maali jedhanii ajandaan kun akkan qabbanoyne isaan ajandaa jijjiiranii PPRC keessaati waan akkanaa dhaabuu baannaan sabni ifirraa isin dhaaba isinuma booda qaanee duubatti hafaa jechuudha so wali qabatti hunundi maaliif akkanatti ajandaan kun maaliif akkatti maaliif akkatti gartee wal qooduu fi daranuu gandummaan tun maaliif akkatti hidda gaffageeffattee akka yaada gartee wallaalatti akka yaada doofatti akka yaada doomatti harka gowwaatiin boolla bofaa lakkaawanii jaa kitaabul jizm sigale maaliif harka gowwaa kanaan gartee sheeyxaantichi kun ganda kanaas diigee kanaas arrabsiisisee hayyoota kanaas maaliif arrabsiisisaa ajenne halaal jidduu tan akkuma beekamu olola kara hedduudhaan bantee jirti bizganna ani dheengaddaan isinii dubbadhe olola guddaa banamuu ta'a olola guddaan akka banamuu gartee murtiin kennamti qaallichi Abiyyii fi Injuu erga walgahii Amaaraa wajjin hayyoonni keenya godhatee booda takka hirriiban arganne waanin anin eyne waan inni taha jee manaa maalillee arkeen beeyne tahamee jeeti rafeen beeku tokkummaan injifannoo fitti tokkummaan gartee goolii teessan daftee ittichi dhihaachuu uumtii jechuudha tokkummaa jechuun mataan isiitu injifannoo ni beekata tulchee beeka duraanuu qumaarri tokkichaan inni taphatu Oromoo fi Amaara walitti diru Amaara bira dhaqee Oromoon isinirraa dhorka jiru Oromoo bira dhufee kun waan ilma keessan ikkatti akkanarra bobbaan hin gartu ani isinii gannaan je'ee qumaarri inni taphatu kana jechuudha
xumaara kana hayyoonni keenya harkaa nyaate. Mootummaan kun laamshee jira siin jennee jira. Dippiloomaasiidhaan, siyaasaadhaan, diinagdeedhaan sigale humna miliitariidhaan fudhatama hawaasa bira keessa qabuun waa hundaan mootummaan kun laamshee du'ee kafanamee dhiqamee kafanamee janaazaan irra salaatamtee awwaalli qotamee awwaala meeytaa akkamitti awwaalarra wallolu jirraa arraarra isiniin hin jenne. Xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha. Xumura awwaala kanaa dhiyaatee jechuudha. Yeroo gartee furmaanni dhiyaate ni beeytanii yeroo furmaanni dhiyaate gartee qabbanaa jira yeroo bariisaan dhiyaate qabbanaa jira gartee rakkina gurguddaa jira. Furmaata dhiyaate kana keessa waan qabu guutuu ololaan gayyaasu jira. Ololli kun maaliif akka jabaate ni muddame. Abiyyi yeroo hunda uggii muddame dursa Jimma dhaqeeti boodarra warra kibbaa dhaqa. Warra kibbaa jechuun namni hundinuma ergata namuma aangoo qabatee ergata. Bakka inni dheengadda dhaqe tana namuma aangoo qabatee ergata. Dursa eessa dhaqeetee addunyaa gagarsiisuu fedhe deeggarsaan qabaa namni mallee na jaalataa akka hayyoonni isiniin juu kanaa miti hayi kunoo laalaa jeeti ummata uleedhaan gartee Jimmarraa baadiyyarraa ol guuranii miskiina gartee fidaniichi gannaqanii itti taphatuu turanii gaafa galinsallee noolii dhoorkataniiti namni khamiilaan galee waraabessi haratti halkan ariyaa bulee hedduu sigale manni halakkaa'u jechuudha. Taraa duraa akkas godheeti lammaffaa eessa dhufe warra kibbaa kana bira dhufe. Warra kibbaa wayyaaniinis ergachuma turte Minilikiis ergachuma ture. Gartee nama gartee biyya tana bulchuu ni dandeenya biyya tana nuti hooggannuu ni dandeenya aangoon nu malte ummata juubet kadhufe wajji buluu ni dandeenya warra juu sanii fi dheengaddachi dhaqee jechuun muddamsuu isaa argisiisa. Muddamsuu tana maaltu fide tokkummaa keenyaaf fide tokkummaa kana maaliin diigu jira gandee tana doofaa ganda keessaa doofaa gartee dubbii fageessee firraan laalle doofaa mirqaanuma irraa itti muddi goota kiyyaa ijoollee humaan beeyne horii gurguratee biyyaa beekan sigale itti muddii kanaati warra deemu warra gartee miiraan deemu kana sigale kana hayyoota gartee osoo miiraan hin taane miilaan hin taane itti yaadee deemu kana dura dhaabsisaa jechuudha. Dura dhaabsisuuf murteeffatee jechuudha. Saniifuu jidduu tana waboon kiyyaas shaashaa godhu jira. Waboon itti muddinaan gubbaafannoon itti muddinaan TPLF itti muddinaan shaabiyaan itti muddinaan maal fide waboon galuuf deemaa. Waboon kunoo gujirraa galee jira jeeti olola kana gadhiise ummanni irraa fudhachuu dide. Waboo saniin xiqqoo isinii hima. Waboon sun akka lakkoofsa Itoophiyaa 2011 jaaramtee jechuudha. Eenyu hooggana Abbabaa Garasuutii fi Hayyuu Gonfaatu hoogganaa. Yeroo barbaadan nama buchisiisan yeroo barbaadan magaalaa keessaatti oofanii nama khaadiree sabboonummaan isa dhagahamtu saba kiyya kana miidhujuu shaneessi jeesiyanii ajjeesisiisan yeroo barbaadan makiinaa makalaakiyaatiin fe'aniiti muka geeysanii sigale waboo galejanii diraamaan dalaganii ammaas gaddachaasanii jechuudha. Mee wayin isinii mee waboon sanyiidhaa sanyiin ajajaa olaanaa jettanii mee ajajaan olaanaan sun galee maaltu jijjiirame yaa ummata kiyya. Waan kana diraamaa kana qaallichii fi dalaguu asirra laala. Waboon dhugaa waboon haqaa waboon sabaabaate injifannoon galti malee harka kennatteen galtu jechuudha. Warri galee kun qabsaawota osoo hin taane farra qabsoo galee jechuudha. Jeneraalaay Luufaa warra hoogganamuutu amma diraamaa isaan barbaachise ummanni Oromootii gamaa gamanaa nagaya buusu qabdan je'ee waan itti muddee qabeef addunyaanis waan gartee dippiloomaasii hayyoonni keenya godhu kana nagaya buusu qabdan je'ee waan hayyoonni addunyaan guutuun qabdeef addunyaa irratti footoo tan agarsiisuuf footoo tanaan naggaduuf
gujii keessatti gartee diraamaa akkasii warra duraa wiigiitti naqanii makiinaa mootummaatiin bobbaasanii galchan makiinuma mootummaatiin fidanii abbootii gadaa rabbitti fedhe tana dura dadhaabanii jechuudha. Amma abbootii gadaa Oromoon abbaa gadaan qabdu si galee abbaa durgoo malee abbaa gadaan qabdu galee ganaa sirna tolfanneeti abbaa gadaa ka dhugaa si galee sirna dhugaa ka gadaa sirna gadaa ka dhugaa ganaa hordofnaa jechuudha inshaallah ta'ala galee sun yeroon isaa fagoo miti akkaan du'atii beekuttiin beekaa akkattiin arku jira guyyaan sun dhufu jira laa shakka fi shakkiin hin jirtu jechuudha. So kana hunda diraamaa kana dalagu jiranii diraamaan kun hundirraa fudhatamuu dhabnaan tagandummaatiin gad dhufan waboon galtees hin jirtu if eeggadha waboon kan baateef qabsoofi namni siyaasaa wal dhabe furmaata siyaasaatiin gala malee koottaa galaan hin galu araara waan jedhamu kana araara siyaasarratti hodhoo kenni jettee teessee teebil irratti yoo nama dhugaa qabu taate yoo nama kaayyoo saba milkeessuu qabu taate mootummaa akkasii taate dhuftee teessee warri pelolaan tun ummataan dammeeffate deebii ummataa kennite memma piippiin tun osoo alaabaa Oromoo fuutee caffee lallabde alaabaa Oromoo wareegamteef tana fuutee caffee Oromiyaatiin lallabde maaltu isii dhora ummatummaan qabdu jechuudha abdiin isii ummataa miti abdiin isii paartuma siitii fi waraana siitii jechuudha osoo paartii ummataa taate osoo warra ummataaf dhimmamu taate osoo warra ummataaf yaadda'uun hoogganamte waan ummanni riphee lolaaf keessa qabuuf tana ifii deebisaatti kenniti afaan Oromoo afaan federaalaa gooti deebii Finfinnee kenniti Oromoon kan qabsaa'eef qabeenya sarratti abbaa ta'uun ifiin bulchuuf nama ifii filatte nama abiyyi filateen osoo hin taane nama Oromoon filatteen akka bultu gooti Oromoon hangam takka Shimallis nurraa kaasaa jee jibbee dhiisee uummanni nurraa kaasa Oromoon bar si galee obsee dhooysee dadhabeeti itti dhoosee bar aset jee itti dhoosee bar ni gaajee si galee so kana hunda de osoo paartii ummataa yaaddu taate yooniif ummataatu na filatee uja maaliif ummata dhageessee gaafii daangaa Oromiyaa maan kabachiif waboon maaliif fannootti dhiifte maarreetti dhiifte jedha waboon bar qabsaa'ota malee hogganoota biyya saniitii miti bar taaskii bar waboo namni kafalu jiru bar ummanni bar wanni taaskii kafaluuf ummanni wanni gibira kafaluuf ummanni wanni buusii milishaa kafaluuf ummanni wanni buusii raayyaa ittisa biyyaa kafaluuf akka nageenya kiyya naa eegsisuuf malee akka kursii abiyyi eeguuf miti bar sigale akka abiyyi mana mililikee isatti ol eeguuf miti bar dubbiin faallaa san kursuma abiyyi eegu nama abiyyi dubbate faarsee bulaatti bobbaasanii arrabsisiisu hayyoota xiqqeessu kammoo isaan harka jiru hidhanii ajjeesu hidhanii afaan qabsiisu akka taayee kana faa mana hidhan naqu kana ta'ee jechuudha so waboon gibirri kafalamaaf kaa gibira kafalamuuf jiru ka dirqama daangaa eegsisuu qabu mootummaadha jechuudha mootummaan kun maaliif dirqama kana fudhattuu dhiise wallaaleeti hin wallaallee jechuudha mootummaa ummanni hin filin mootummaa ummataan hin filamin wanni inni sodaatu hin jirtu jechuudha maaliif hin filamne humnaan dhufe hanga bulu humnaan bulaa jechuudha silaa osoo mootummaa ummataan filame taate mootummaa ummataaf dhimmamu taate mootummaa ummatas keessaa ba'e kanaaf kabajaa qabu taate hoggii aadaaf safuun ummata kanaa cabdu hoggii ilmoon ummata kanaa gudeedamtu hoggii daa'imni mana barnootaatii bahee butamee miliyoonaan gana yoo naa kennuu baattam niin ajjeese jee shiftaan dhaabbatee ummata ajjeesu ay ummata kanaan na filate ummata kanaafiin filamee as jira ummanni nan dhiisu dirqama ummataa qaba amma meelaala bakka bu'oota ummataa kayfiinjuu kana dirqama hoogganotaan raawwachiisa malee dirqama aangawaan raawwachiisa malee dirqama ummanni itti kenne kanaan raawwachiisuu jechuudha sigale maaliif
Kaisa file kaisa muude ummata osoon hin taane hoogganaa kana jechuudha. Kaangorraa isa kaasuus hoogganaa kana jechuudha. Amma Shimallis tajaajiltuu Oromoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa osoon hin taane tajaajiltuu sheexaantichaa kan sheexaantichi Oromiyaa irra kaayyate jechuudha. Yeroo barbaade tajaajiltuu tana ni jijjiirrata. Yeroo fedhe immoo yoo tajaajilli sirriitti isaa ta'e akka amma ummata ficcisiisu kanatti irra kiyee itti fufaa jechuudha. So waboon waan dila rakkina dilaan anaasee kana hunda qabateeti daggala seenee jechuudha. Kana deebiitti kenniteeti teessee waliin haasoytee waraana gartee waraana biyyattii gootee poolisii ummataa ka biyyattii gootee ka paartii osoon hin taane mana murtii biyyattii gootee ka paartiin ajajamu osoon hin taane ka yoo paartiin hidhaa jette hidhu ka yoo paartiin hiikaa jette hiiku bara manni murtii nama siyyum tashoomaa dhiyeessuu dadhabee bara abiyyi wanta hoogganoota kadhataniiti yaaboo namni nu dammaqe ambitillee nu ajaa'ibdi rabbii jaa achuma fidaa jedhanii ichi fidanii gorsanii deemanii ittiin deebiini hay manni murtii yoomii as caayaa gaartee gaaddisa mangudduma nama gorsitu ta'e nama heera cabsee keeyyata ittiin gaafatanii jira jeetu waan ajaa'ibee usee jechuudha. Manni murtii sadarkaa sanii gabbu'eeti meeshaa gartee qaallicha akka fedhe ittiin nama godhu ta'ee jechuudha. Dabarsi taayyee danda'a baduuf deemtaa jedhanii isaa mana isaa taa'u. Mirga wabii irraa kaasanii fuudhanii hidhaa kaa'anii jechuudha. Silaa kan poolisni qabee gartee ragaa isaa sheexaanticha fa'aa dhiheessuuf qabu qaallitti wadala Adaanechi fiin jettu arba sanfaa manni murtii qabee dhiheessuufii qabu sigale isaan seeraa ol waan ta'aniif dhiheessuu hin dandeenyu adabaddu ammaa booda isaan ragaan godhatanii beekadhaa jeen mana murtiitiin ammaa booda na yaamtanii takka takkaan hin dhufee isinirraa dhukkee kaasaa beekadhaa jeen sheexaanticha. Achi abootaa eegaa rabbi sodaadhu ati rabbi sodaa si keessan keenye nuti jiraachuu barbaanna gartee ammaa booda sheexaanticha nutti yaamini jedhanii manni murtii jala murtii akkanumatti bakka ragaan isaan dhiyaanneefitti sirra kenninaa jedhaniin sadarkaa san sigale manni murtii silaa ummataati mootummaa yoo ummata balleesse mootummaa fi ummata iddoo heera kanaa jira jechuudha heera kanas geggeessaa jechuudha. Kana hunda gartee ka ummataa goonaa paartiirraa baafne wanni waboon qabsaa'uuf kana hunda deebifteeti seeraan teebilirra teessee gatteessee namaa wajji haasoytee heera bakka itti ida'amuu qabutti itti idaatee bakka irraa hir'isuu qabutti irraa hir'iftee sigale akkaataa gartee fuulduratti biitti itti guddatturratti biitti tun ta'a biyyi qofaa miti. Taayyoota isa mormuu kanaati. Addunyaa tanarra yaada tokkoon biyya jaaramtu garre yaada paartii tokkootiin biyya jaaramtu garre jechuudha. PP yaadaa hin qabdu barra fakkeenyaaf isin jechuun jira malee isin yaadaa hin qabdu sigale. Ideoloojii takka hin qabdu yaada hin qabdu sigale. Yoo osoon karaa deemuu sheexaanticha manni tokko tole ay mana kanaa jaaruu qabna jeetuma ammuma eegala yaanni hin jiru sigale. Paartii yaada qabdu miti yaada qabdu irraa hin dubbatu. Sigale akkasitti tana hunda heeraa fi seera tolfannaa tumannaa sababa saniin bakka qaamni sadaffaa jirutti walii mallatteessinee galla malee akkanuma koottaa galaa jedhanii waboon ati galchitu hin jirtu jedhaniiti gartee jalaa didanii jechuu gaafa Taanzaaniyaa waboon nuti beeknu waboon sabaa qabsoo itti tanaa jechuudha.